Tangubbaa warri siyaasaa gurguddaan akka jedhutti diini gosa lama jira. Diini tokko diin dhaabbataa, diini tokko diin yeroo ta'edha. Bilisummaa amma Oromoon argatte kana hin bilisoomnee jee warra ammallee qabsoo goona jee maallaqa gurrachuudhaaf harrasaan madaalli kamiyyuu sirni wayyaanee gara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba, seekuritii cimaa qaba, diinagdee cimaa qaba, siyaasa cimaa qaba. Dooktarii Riilii Jawaari wajjin hadaraa akka Kanaadaa hin dhufne. Jaartii isaa ijjalaan deemuu qaba. Isin jaarsa keessa jalaa hafuu qabdan. Jaarsa keessa jalaa hafuu qabdan. Arkitan akkana jechuudha. Gaafa Jawaar kitaaba kana bilisaan fudhadhaa jedhu namni hundi didet deem basaastu abbaa duulatti seergee. Jawaar Mahammad jibbaa nama dhuunfaa kan qabne Oromoon hundi ni beeka. Jawaar Mahammad sirna jibbaa. Jawaar Mahammad Oromoo jibbaa nama dhuunfaa kan qabne Oromoon hundi ni beeka. Jawaar Mahammad sirna jibbaa. Sirna fok. Daadishaa kiyya qaalii jawwee kiyya jawwishaa kan koo nama mishaa jechuudha. Nama isa jala jirtu miti tanfa. Yoo yana gadi wal gabbootaatu jirtu nama saan nagaa fayyaa qabdu abba jirmaat tiiktookii baay'ee ringiru jilamjisa jedhee guyyaa tokko deebi'a. Waan gabaabduu dubbachuu dhufe. Wanni gabaabduun dubbachuu dhufe addunyaa tangubbaa warri siyaasaa gurguddaan akka jedhutti diini gosa lama jira. Diini tokko diin dhaabbataa, diini tokko diin yeroo ta'edha. Diini dhaabbataan kun historical names jedhanii yaaman. Diini yeroo kun ammoo diin bu'aan wantooti muraasi yeroon dabarsitu kaan haalli jijjiiru walitti buufti. Nami birriif waliin dhaba, angoof waliin dhaba, dubro kaan nadheeniif waliin dhaba, gaafa wal dhabu waliif jeesuu hin danda'a. Kun diin yerootii jedha. Oromoon waggaa 5 darba kana diin hamaa walitti ta'ee ture. Haadhi tokko dhalate abbaa tokko dhalate diinummaa addaan qabu garuu diin yeroo ta'e wal balleessa turan malee wal balleessuu jira. Diinummaan tun interest based yookaan barcuma yookaan beesse yookaan waan biraati. Diin akkana huyyoomillee wal taraaramuu danda'a garuu gaafa wal nyaachuuf ka'e diinum badaadhaan herregan. Diini lammeessoon historical names jedhu. Diin seenaa hayyannummaa keetiin si jibbu, hanamummaa keetiin si jibbu, ka afaan aadaaf waan ati qabduun si jibbu. Diini akkasii Oromoo feenna akka sirrii waliin beenna. Diini badaana ammoo dursitee qabsitu. Dursitoo ofirra dhowwuu qabdu. Diin seenaa sun jedhanii amma diin seenaa kana hunduu waan waliin baruu jirna fakkaata. Waan midhaaddu tanaaf dubbii borcuu dinnee jala callimnee tanaaf keessa bannee gaafa immoo deebi'uun barbaachiftu hin dhumna. Historical name jedhan sun irratti. warra qabsoon Oromoo kun akkan xumuramne barbaadu jira. Bilisummaa amma Oromoon argatte kana hin bilisoomnee jee warra ammallee qabsoo goona jee maallaqa gurrachuudhaaf jooniyaa qabatee deddeemuutu jira jechaadha. Hojiidha isaaniif. Bilisoomnee jirra biyya abbaa keenyaa keessatti hojjetachaa jira namni dalagachaa jira. Nagayaan mootummaa ilma abbaa gadaatiin hoogganamtu qabaanneeti biyya Itoophiyaa tan utubnee Oromiyaa ijaaraa jirra. Kana warri hin barbaanne dubbiin Oromoon bilisoomte jettutun yoo ka galmeen isii cufamtu taate warra agabuu buluu jira. Warra osoon faxarre jiraatu jira. Warra maallaqa dhabuu jira. Warra diina jala deemee waan funaannatu dhabuu jira. Warra YouTuberraa waan shaqqalatu wani raafu funaanu sumunii fi shilingii funaanu tana dhabuu jira. Taniifuu dalagaadha uummataa fi Ijipti waatti darbiti fundraisingii adda addaa jedhanii maqaa qabsootiin maallaqa hin guuranii rasaasaafis kopheedhaafis shittoodhaafis jedhanii waan adda addaatiin hin guuranii isaaniif dalagaadha abdiin kutatan. Tanaaf uummanni dammaquutu waan guddaadha malee warri waan kana hojmaata godhate shaqaxa godhate dukkaana godhate ittiin daldalachaa jiru haga qabrii seenutti waan kana hin dhaaban. Harrasaanan madaalli kamiyyuu sirni wayyaanee gara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba, seekuritii cimaa qaba, diinagdee cimaa qaba, siyaasa cimaa qaba. Jarri kun seekuritii qaban, diinagdeen qaban, paartiin qaban. Nu Oromootu asiin isaan ga'e. Nuti sureera isaan ga'e, nus siree isaan jalan qabaa ture jechuudha. Yoo sirnaan laata waan biraan goonu jaluma qabuu dhiillee irraa gadhiifna wal irraan dhufe. Oromoo akka Dooktar Ililliin Jawaar wajjin Kanaadaa hin dhufne itti naaf dhaama. Dooktar Ilillii Jawaar wajjin hadaraa akka Kanaadaa hin dhufne. Si jaaladha, si kabaja. Kaniin kaameraa biratti wajjin si harku ni ga'a. Saniifuu akka hin dhufne Jawaar wajjin Kanaadaa. Hafi achuma Jarman taa'e.
kana beeytu laata waggaa 10 meeqa dura ture waggaa 15 hin ta'a Jawar Muhammad jechuudha abbaa irrummaa irraa gara dimokiraasii kitaaba jedhu kitaaba amma dura afaan ingiliffaatiin hayyuu siyaasaa lammii biyya biraatiin barraa'e tokko gara afaan oromootitti hiikan isaa fi Jawar Muhammadii fi Yaayyaa Bashiir jechuu hiikanii Jawar Ameerikaatti dhaqeet Minisootatti bakka walgahiin sagantaa turetti balbalarra dhaabatee bilisaan namaaf kenna kadhatee dubbisaa jedhe because yeroo san Oromoon qawwee malee wayyaanen hin buutu jedhee amanaa ture OPDO of wayyaanen qawwee malee hin bu'anii qabsoo karaa qawweeti jedhanii amana namni hunduu jechuu gaafa Jawar kitaaba kana bilisaan fudhadhaa jedhu namni hundi didet deem basaastu abbaa duulatti seergeedhaniini Jawarin ariyan baay'ee kana namoota isatti dhiyaatan baay'ee irraa afaanin dhagahee ture'an waan kana jechuu Dubaay yeroo diasporaan dhufutti har'a garuu Jawar kitaaba nama afaan oromootitti hiikee abbaa irrummaa irraa gara dimokiraasii jedhee kitaaba inni afaan oromootitti hiike bilisaan kadhatee Jawar kennee ni didan qabsoon karaa nagayallee hin barbaachisu jedhan Jawar garuu kaayyoo isaatitti cichee abdii kutachuu dhabuudhaan qabsoon karaa nagayallee wayyaanee qawwee malee hin buutu jedhan san akka buusu akka qabsoon karaa nagayallee qawwee injifatuu fi kitaaba isaa ka gaafa inni afaan oromootitti hiike namni irraa bituu dide san har ammoo kadhatanii qarshilleen kitaaba isaa bituu danda'ee jira jechuu Oromoo waan lama milkaa'e tokko kitaaba bilisaan qoodee irratti didame san mallaqaan kadhatamee irraa bitamuudhaan kan lammataa ammoo qabsoon karaa nagaa hin barbaachisu jedhan san karaa nagahaatiin akka mootummaan kufuu danda'u sirna tokko jijjiiruun akka danda'amu ummata miliyoonotatti agarsiisee jechuu kanaafu Jawarin baga milkooftee baga guyyaa eebba kitaaba keetitiin si gahe jechuun barbaada addatti ammallee yaannati yaaddu siifaa milkaa'u rabbii wajjini seenaa ajaa'ibaati kanarraa ammoo abdii kutuu dhabuun hin gaabbuun Jawar jedhe faan kanniin kana keessaa isa tokko guys agartanii yoo jiraattan waaw waan addaati by the way hin gaabbu jechuu keessa waan baay'ee jira so seenaan Jawar waan baay'ee ajaa'ibaati guys galatoma mangistiin jaartii isaa ibjalaan deemuu qaba isin jaarsa keessa jalaa hafuun qabdan jaarsa keessa jalaa hafuun qabdan arkitan akkana jechuu qalbiin beekan ijoolleen akkasi haay kuuyinii taatee jala deemuu qabda manitti ay teessee shunkurtu mancalii mana keessa teessee kana bar wanti naan gorsu ture kana bar wanti naan gizee hunda dubartiin tamanaati jedhamti dubartiin tamanaati wanti jedhamtu suni akkasii mitira kingi heeyo kuuyinii taatee deemuu qabda malee ati mana teessee inni kuuyinii kingi jedhama alatti gizee waliin si arganoo king inda kuuyinii jedhamte jechuun gizee waliin mul'atte yoo waliin hin jirre king qofa inni faarsina amma ani kuuyinii inda kingi jeen post ganaman tana jechuun waliin isaan waan arkeef sini galee way god Jawar Muhammad jaartii waliin qab jeetumaarra way amma meeqaatu silaa bikka san taa'e Jaabar silaa bikka san taa'e jetti lalma sila doktor abarqaa micoon doktor okay yoo onneen isa dhukkubde isii akkama yoo mataan isa dhukkube isii akkama doktara isaati በጣም ይትብሬደን والله ما شاء الله Jawar Muhammad ati hoy anmal antayin haasore antayin intalaga hunoti khalisni intala rasni intala numan intalaga intala anjira waramma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورموتي يجيشو أبقى جمدن جيشو أوروني دادشا جالتن هندي كيسانيو كونغراسين جديجرا
daadishaa kiyya qaalii jawwee kiyya jawwishaa kan koo nama mishaa jechuudha nama ta isa yala jirtu miti tan fageenya irraatti dhuftu yuba kabeeku baga guyyaa kanaan sigee sin jedha qeerroon jaarmaniin keessa jirtan irra caala hedduu galatoomaa ulfaadha sin jechuun barbaada kanatti aansee ammoo jechuudha warroonni kitaaba jawaar jechuudha fuula isaa yookaan ammoo garaa jechuudha addaan bantanii poostii godhaa jirtan piliis kitaabni dhugamaa miira keessa nama galchaa hawwiidha anummaan tunuu hawwii guddaarraa qaba kitaaba san arguudhaa fi garaa isaa addaan banee laaluudhaa fi haa ta'u garuu namni kamuu bitateetiin haa dubbisu haa argu fuula kitaaba san osoo garaa addaan bantanii poosti godhuu baattanii jechuudha sheer walii godhaati irraa of qusadha warroonni kitaabni isin harka jiru fuula kitaaba garaa addaan bantaniitiin poostiin godhina diinni kan barbaadaa ture kan hawwaa ture kana osoo hin dubbisin poostiin godhina isin